Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun Raadiyoo Sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma oduu isinitti hima. Uummanni Oromoo irreecha baranaa bilisaan akka hin ayyaaneffanneef shira dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi adda bilisummaa Uummata Tigraay xaxaa jiran hatattamaan akka dhaabbatu jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo. Qeerroon ibsa jimaata kaleessaa baase keessatti dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo ergaa adda bilisummaa Uummata Tigraay irraatti kenname karaa biiroosaa aadaa fi turizimii jedhamuutiin Oromoon irreessa baranaa akka aadaa fi duudhaa ganamaatti bilisaan bahee hin ayyaaneffanneef shirri xaxamaa jira jedhe. Shiroota xaxaman kana keessaatii tokko ayyaana kanarratti maallaqa saammachuun qawwee bitanii nu ajjeesuudhaaf gaafa jala bultii isaa fulbaana 2021 fiigicha qopheessaniiru. Kan biraan immoo mootummaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo maxxansiisee karaa basaasota isaa ifatti gurguruudhaaf qophaa'ee jira. Kun immoo namoota alaabaa adda bilisummaa Oromoo bitan hunda qabanii hidhuudhaaf fala baafamedha jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo ibsasaa kanaatiin. Ayyaanni irreessaa bu'aa qabsoon Oromoon dhale keessaa tokko ta'uu kan dheere ibsi kun ergamtoonni diinaa dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi diinni inni adda bilisummaa Uummata Tigraay uummanni Oromoo nagaadhaan baanii akka hin kabajanneef dhaanota godinaalee karaarraa fi hora arsadeetti ilmaan Oromoo qabaa reebaa saamaa shororkeessaa ajjeesaa bahuu yaadachiise. Bara kanallee taanaan ayyaana irreechaa yookaan irreessaa kanarraa maallaqa argachuudhaaf alaabaa adda bilisummaa Oromoo uummata biratti jaalatamu namatti gurguranii deebisanii immoo qabanii shororkeessuudhaaf itti deemaa jiraachuu saaxile. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan sochii diinaa kanatti dammaquudhaan gaafa jala bultii irreessaa fulbaana 2021 qophii Opiidiyoon qopheesse hundaa akka lagatu shamiza qomaa yookaan tiisheertii fiigichaa irreecha bara 2016 jedhu bituu akka dhiisu. Sirna fiigichaa sanarratti akka hin hirmaanne Oromoon biyya baasaa keessatti mootummaa, poolisii, waraanaa fi sabaa himaa mootummaa isaaf dhaabbatu waan hin qabaanneef ofuma isaa wal akka tiksu, wal akka gargaaru, wal cinaa akka dhaabbatu jedhee waamicha godhe. Kana malees qondaalonni hooggantoonni fi miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo sadarkaa hundarra jirtan marti ayyaana kana milkeessuu fi jaallan keenya mirga kana argamsiisuudhaaf wareegaman faarsuu, uummata haamleessuu fi diddaa sirna gabroonfataa kanaaf qabnu mul'isuu irratti jabaanne akka hojjennu jechuudhaan hubachiise. Itti fufees gaafa ayyaanni sun kabajamu karaa nagaan akka ta'uu qabu beeksise. Irreessa baranaa kana akkuma durii tokkummaa fi jaalalaan kabajuuf daa'imman shamarranii fi manguddootaaf eegumsi godhuun barbaachisaadha jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo qeerroo fi qeerrittiif dhaamsa dabarse keessatti. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fiigicha irreechaa 2016 jedhu qopheessee tiisheertii 50 caalan tokkoosaa qarshii 50tti gurguramu maxxansiisee akka jiru beekameera. Taajabdoonni immoo qarshiin kanarraa argamu waraana Itoophiyaa Oromiyaa keessa qubatee jiru sooruudhaaf kan ooludha jedhu. Mootummaan Itoophiyaa firoota atileet Fayyisaa Leellisaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Haati warraa obboleessa Fayyisaa Leellisaa Finfinnee keessaatii akka baatu roobii darbee xalaan harkatti kennameera. Sababiin xalaa sanarra jiru hojiidhaaf gara Jimmaatti geeddaramteettaa jedha. Haati warraa obboleessa Fayyisaa Leellisaa kun maqaan ishee Tsahaay Daamxoo kan jedhamtu galaalchituu raadiyoo Faanaa kutaa afaan Oromooti. Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoo bara 2014 namoota waa'ee maaster pilaanii Finfinnee Adaamaatti morman keessaa ishee tokko turte. Walgahii sanarratti nutu isiniif beekaa kan nuti jenne fudhadhaa jechuun mormaa turte. Erga gaafasiitii kaasee ilkee mootummaa keessa turte jedha oduun nu ga'e. Isheen jijjiirraa hojii hin gaafanne ture jedhameeras. Jimaata kaleessaa agaaziin jiraatota magaalaa Gudar keessaa reebaa oolanii bulanii namoonni hedduunis hidhamaniiru. Sababiin isaa immoo kaleessuma magaalicha keessa karaarraa fi gabaa keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo balali'ee argamuu isaati. Alaabaan abaa'oo sa'a tokko oliif fannifamee ture.
waan kanaafi gabaa lagachuu irratti uummanni magaalichaa haalaan waan hirmaataniif waraanni Itoophiyaa itti duulee reebaa ture karaarraa fi manarra deddeeme. Yoo xinnaate Oromoonni 100 ta'anii hidhamaniiru jechumaati akka madda keenyaatti. Dhumarratti leenjiin siyaasaa barsiisota Itoophiyaaf kennamaa jirutti fufeera. Mormiin dabballoota mudatus akkasuma. Finfinnee fi godinoota Oromiyaarraa oduun nu ga'u akka jedhutti yuunivarsiitiilee fi manneen barnootaa gara gadii jiran keessatti gaaffii leencimootu ka'aa jiru. Waltajjiirraa kan deebiin argannellee turaniiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Gimbii keessatti maaliif Oromoo ajjeestuu gaaffiin jedhu dhiyaate waltajjiirraa ajjeesuun sun seera qabeessummaa isaa wayita ibsuu yaalan jeequmsi dhalatee ture jedhe oduun nu ga'e jirra. Naqamteetti gaafa duraa mormiin dubbachuu diduu ture. Gaafa lammaffaa miseensonni mootummaa dubbataa oolanii jedhe oduun keessaa ba'e. Yuunivarsiitii Haramayaa, Yuunivarsiitii Finfinnee, Madda Walaabuu fi Baahir Daarittis yaadota ciccimootu mootummaa irratti dhiyaataa jira jedhameera. Mootummaan garuu milkiin deemaa jira jedha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Ajjechaan kamuu bilisummaa Oromoon naabu. Tarkaanfiin mootummaa wayyaanee kan gara jabinaan guutames mallattoo bilisummaan Oromoo dhiyaachuu agarsiisa. Qophii kana kutaa tokkoffaasaa wixata darbe yeroo dhiyeessinutti qeen Oromoo guyyaa guyyaadhaan reeffa ilmaansaa sassaabee waallachaa akka jiru eeruun keenya kan yaadatamu. Qophii kana wayita dabarsaa jirrutti qee Oromoo mararratti gaaddisti gaddaa marsee akka jirus eerree jirra. Odeeffannoon guyyaa guyyaadhaan nu dhaqqabaa jiranis kan ragaa ba'an kanuma. Bara 2015 baatii sadaasaa keessa magaalaa Finfinnee keessa namoota 52 waliin kan qabame barsiisaa Abdiisaa Bookaa maneedhaa Qilintoo keessatti ibidditti qabsiifame rasaasa booyyaaneetiin ajjeefame. Barsiisaa Abdiisaa Bookaa reeffisaas wal'aansoo fi barbaacha guddaa hiriyoonni isaa Finfinnee keessa jiran godhaniin kan argame malee hireensaa argamuufiyyuu dukkana ture. Maneedhaa Qilintoo keessatti namoota ibiddaa fi rasaasaan dhuman keessaa haga yoonaatti maqaan namoota 87 hospitaala keessatti argamee jira. Kan haga yoonaatti reeffi isaanii maatiitti kenname immoo nama 7 qofaadha. Ajjechaan akkanaa kun Oromoo irratti raawwachuu kan eegale guyyaa har'aa miti. Gaafa Oromoon gabrummaa jalatti qabee kaasee haga yoonaatti otoo walirraan citiin bakka adda addaatti bifa garaagaraan itti fufeera. Oromoon qeesaa keessatti qabamee akkuma ajjeefamu qabamee mana hidhaa adda addaa keessattis akkanumatti iraarfama. Iraarfama biraas darbee akkanumatti ajjeefamaa jira. Mana hidhaa Amboo keessattis namoonni maqaa fi eenyummaan isaanii addan baafanne
bifa akkanaatiin ibiddaan gubatanii darbaniiru. Manneen hidhaa fi manneen qorannaa adda addaa kan akka Maa'ikalaawii keessattis lubbuun gootota Oromoo hedduu waan mirga isaanii gaafatan qofaaf bifa akkanaan darbaa jira. Mana hidhaa Qaallittii keessattis goototi Oromoo hedduun bakka adda addaarraa qabamanii ajjeefamanii dhokfamaa jiru. Biyya keessa darbe biyya ollaarraa qabamanii mana hidhaa keessatti kan ajjeefaman kan akka Tasfaa'uun Camadaa fa'aas seenaan Oromoo yoomiyyuu hin dagatu. dubbadhu Qaallittii abaaramtuu lafaa yoo dubbachuu baatte xuuriinsaa sitti hafaa ajjechaa Tasfaa'uun akkaataa du'asaa si malee eenyu argee jalqabaa dhumasaa dubbadhu Qaallittii Oromoon sinniisu maal jedhe Tasfaa'uun yommuu qophaa ciisu ulaa dhiphoo takkatti qophaasaa darbamee mirga dhala namummaa homaayyuu sarbamee yommuu kophaa ciisee dukkana daawwatu kanaarii fi xiiqiin gubeessa qaammatu qonyonyaa madaasaa yommuu qaqqabatu laalaan isa maraachee yommuu gangalatu yommuu beelli gubee mar'umaa warrige yommuu aariin gubee hadhooftuu diddige bishaan dhorkatanii laagaan ciidha dhabee arrabni isaa gogee dubbachuu dadhabee yommuu obsa fixee waaqaa lafattaare dubbadhu dhoktiinii nu mootii abaare dubbadhu Qaallittii ol kaasi sagalee daba sana eenyu argee waaqayyoof si malee dubbadhu Qaallittii ol kaasi sagalee daba sana eenyu argee waaqayyoof si malee dubbadhu Qaallittii dhugaanuu sin dhiisu maal jedhe Tasfaa'uun yommuu kophaa ciisu lubbuutti guraarraan ciniinnatee obsee icciitii keessa isaa yommuu diina dhoksee uummata isaaf jedhee gidiraa sana obsee ijji mimmaan didee yommuu dhiiga cobsee yommuu harqee iyyee mankaraaree akka leencaa aadee dachii tattaraaree yeroo san maal jedhe dubbadhu Qaallittii hin dhoksin himi akka gaariitti yeroo san maal jedhe dubbadhu Qaallittii hin dhoksin himi akka gaariitti qeerroo jedhe qeerroo gumaa kiyya lammii koo lammii gumaa kiyya baasaa jedhee lallabatee du'asaa hoggaa beekee hoggaa dadhabate dubbadhu Qaallittii cubbuu dalagamu dhala Oromoo diinaan guyyuu dararamu badii tokko malee kan karaarraa butan lattuu abdii borii meeqa muroo kutan goota akka Tasfaa'uun meeqa galaafatan ola deemtuu meeqa gubbeerra dhaabbatan hin dhoksinii himi dubbadhu Qaallittii roorroon kun hundumtuu sababaa maaliitti lammii naa birmatu iyyadhu Qaallittii sagalee ol kaasii iyya akka gaariitti
Tindamne duga jalanko, tindamne duga jalanko. Boromia, Kamoji taptani bodamdia, Obira tindamne dalangia, tindamne duga jalanko, tindamne duga jalanko, tindamne duga jalanko. Tindamne duga jalanko, tindamne duga jalanko, tindamne duga jalanko, tindamne duga jalanko. Akka seedaarraa hubannutti garuu gara jabinni akkanaa kun waan himuuf waan raagu qaba. Mootummooti gara jabinaan uummata nagaa akkanatti fixaa turan kan akka Mosolonii, kan akka Hitler, kan akka Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa dhumaatii isaanii jala akkuma kana gara jabinaan uummata fixaa turan. Keessaayyuu bara kufaatii isaanii jala ga'etti akkanaan reeffa irratti dhaadataa turan. Ajjeesanis reeffa gurguraa turan. Ajjeesanii waan balleessan isaanitti fakkaate uummata fixaa turan. Harraqqee Oromoo mara keessatti tarkaanfii waraanni wayyaanee fudhachaa jirus fakkeenyuma mootummoota gara jabeenyaan guutaman kanaati. Wanti magaalaa keenya keessatti ta'e guyyaa kaleessaa jechuudha. Agaazii warri jedhamanii dhukaasa bananiitu namni lama du'ee ture. Mormiin tokko iyyuu hin turre uummatii cal jedhee kan inni man ture. Sana booddeedha haarimatu akkas godhe gabaa bakkii waan tokko bitatanii nyaatan hin jiru manni nyaataa hundumtuu cufaa waan ta'eef sababa kanarraa kan ka'e malee wanti biraan tokko hin jiru. Naannooma seenterii magaalaa Dambidolloo irratti kan dhukaasi kun jalqabee gara duwwaa 5 irras tureera jechuudha. Isa booddee dhukaasi kun banamee gara naannoo duwwaa 7tti asii gadi karaa teelee sanarraa dhukaasaa magadhufanii ijoollee ari'aa. Osoo jedhaniitu naannoo waldaa Adventistii jedhamurraa ijoolleen irraan gadii sana karaa xinnoo tokko jirti achirra gadi baqatte achitti mucaa tokko tuunni baqachaa jiruuti kan isaanii rukutanii ajjeesanii Haayiluu Ifreen jedhama yookaan Boggee jedhama mucaan kuni yeroo dargaggeessuma ta'e egaa umuriidhaan gara ijoollummaatti jira. 18 ol waama ta'uu natti fakkaata. Kaariyaa turan ijoollee bakka namni karaarraa dhaabbachaa hin turre yeroo jarri dhukaasa gubbaatti banamee naani hundumtuu gara ijoolleen gara qe'eetti tumma baqachaa jirtuuti dhukaasa kana itti banaama duukaa fiiganiiti kan isaan ajjeesan. Kana booda mucichiin du'ee achi mucaa kan biraallee dargaggoo kan ta'e tokko Ibsaa Rundee jedhamu tokko ture. Isa immoo manuma isaa gibbii mataa keessatti kan isaanii rasaasaanii ajjeesan. Amma yeroo sikkoo wanti jiru tokko hin jiru jarri amma diddaan kun sababa uummatii jara kana baay'ee balaaleffatee jibbee waan jiruuf isuma isaan akkas godhan sababa uummatii jibbee jiruuf jechatu humnaan biyya geggeessuu qabna waan jedhamudha natti fakkaata gaafan taa'ee yaadu dhukaasuma banaa deemu. Tarkaanfiin akkanaa kun magaalaa Dambidolloo qofaa keessatti miti kan fudhatamaa jiru. Magaalaa Mandii keessattis fudhatameera. Magaalaa Naqamtee keessattis akkasumatti dargaggoonni dirreetti ajjeefamaniiru. Amboof Gudar dabalatee Walisoo Diilallaa Tafkii akkasumas Sabbataa Adaamaa fi Bushooftuu keessattis akkuma kanatti tarkaanfii fudhatamaa jira. Shaashamanneerraa aga Roobeetti, Dodolaarraa aga Nageelleetti,
Oromiyaa ba'aa guutuu keessatti tarkaanfii wal fakkaataatu humna mootummaa gabroonfataa kanaan biqiltuuwwan Oromiyaa irratti raawwatamaa jira. Warri gabroonfataa mootummaa TPLF garuu waan isaanii hubanne jira. Isaan akka yaadanitti ajjeesanii waan balleessan isaanitti fakkaata malee sun mallattoo kufaatii isaaniiti. Ajjechaan hamaa qe'ee Oromoo mara irratti raawwatamaa jiru kunis daqiiqaa tokkoofillee qabsoo Oromoo kan dhaabuu miti. Uummata Oromoo kan qabsoo irraa deebisuus miti. Inumaayyuu uummata Oromoo bakka hundarraa wal taasisee tokkummaadhaan kan qabsootti kakaasu malee kan dhaabu miti. Inumaayyuu saba keenya jabeesse gara galii xumuraatti kan dhiyeessuudha. Sababa kanaan qaamni hawaasaa marti bifa argatan hundaan qabsoo Oromootti hirmaatanii wareega olaanaa baasutti jiran. Dhiyeenya kana dorgommii Oloompiikaa irratti kan hirmaate Fayyisaa Leellisaas ispoortii jaalatu, maatii jaalatuu fi jireenya isaa gaarii sana wareegee kan kenne wareega ilmaan Oromoo baasaa jiran kana sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaafi. Qabsoon Oromoo fuula addunyaatti beekame galii bilisummaa Oromoo yaadamu sana dafee akka ga'u yaaduudhaan tarkaanfii olaanaaf boonsaasan fudhate. Sababa kanaan har'a addunyaa irratti sagaleen Oromoo gamanaa gamasitti dhageessifamaa fi himamaa jira. Maqaan kiyya Fayyisaa Leellisaati. Yeroo darbe Riyootti meedaaliyaa birrii mo'adhe. Akkuma sarara dhumaa sanatti dhiyaadhetti har'a koo mataa gubbaa godhee mormii koo agarsiiseera. Namoonni miiliyoona hedduu ta'an akka ilaalan nan beeka. Mormiin an agarsiisuun mormii uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti ji'oottan 10 agarsiisaa ture. Uummanni Oromoo mormiin isaanii ji'a Sadaasaa jalqabe. Yeroo sanatti mootummaan Itoophiyaa qotee bultoota Oromoo lafa isaaniirraa kaasee investorootaaf kennaa ture. Mormii kana deebii mootummaan Itoophiyaa kennaa ture namoota 1000 walitti lakkaa'aman ajjeesuu fi namoota 10,000 hedduu hidhuu ta'eera. Haalli Itoophiyaa keessa jiru hammaachaa dhufeera. Namoonni 1000 walitti lakkaa'aman mormiin an agarsiisutti ajjeefamaniiru. Akkuma uummata kiyyaa uummanni Ameerikaa nagaa jaallata. Kana malees faayidaa bilisummaa dimokiraasii mirga dhalaa ni beeka. Waan ani uummata Ameerikaa gaafadhu hariiroo mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa wajjin qabu wantoota kanarratti kan hundaa'e akka ta'uuf. Ameerikaan uummata Itoophiyaa rakkachaa jiru gargaaruu qabdi. Uummanni Itoophiyaa bilisummaaf walqixxummaaf nagaa barbaada. Ana atileetidha nama siyaasaa miti. Anaaf fiigichi jireenya kooti. Fiigicha koo ittan fufa. Sagalee uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa ta'ee dubbachuu koos ittan fufa. Amma uummanni Itoophiyaa dhugaasaa argatutti. Kunis injifannoo wareega ilmaan Oromootiin argame ta'uusaati. Har'a birmannaan qabsoo bilisummaa Oromoo galiidhaan ga'uudhaaf godhamaa jiru roga adda addaatiin itti fufee jira. Kanneen amantii hordofan karaa amantii isaaniitti milkaa'ina Oromoof qaban bifa garaa garaatiin ibsaa jiran. Innee garbummaa biyya kanarraa dinneerra. Ameen. Ittiin fufin maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Gadi qabamuun ittiin fufin. Ameen. Garmalee du'uun ittiin fufin. Ameen. Garmalee hidhamuun ittiin fufin. Ameen. Biyya keenya ifa Waaqayyoo qabsiifneerra. Magaalaa Finfinnee keessatti ifa Waaqayyoo qabsiifneerra. Ameen. Iddoo teessuma mootummaa biyya kanaa keessatti dhaabbannee ifa Waaqayyoo qabsiifneerra. Ameen. Amma ifi Waaqayyoo ammas Waaqarraa balaqeessee gara keenya gara biyya keenyaa nuuf dhufu. Ameen. Yaadni Waaqayyoo akeekni Waaqayyoo barri isinii dhufeera nuun jette baramuuf dhigaa. Ameen. Barri kun kan keenya akka ta'u godhigaa. Ameen. Barri kun kan ijoollee Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Barri kun kan ulfinaa haa ta'u. Ameen. Barri kun kan moo'ichaa haa ta'u. Ameen. Oo harka keenya keessa boojuu nuu galchi. Ameen. Ulfina nuu galchi. Ameen. Moo'icha nuu galchi. Ameen. Abanneerra. Ameen. Atis fageetiin gara keenya godhu. Ameen. Atis moo'icha keetiin gara keenya godhu. Ameen. Kan darbe baay'ee nu gaddisiise itti fufnee gadduun barbaanne. Ameen. Itti fufnee boon barbaanne. Ameen. Itti fufee yaa
dhalooti akkanni ajjeefamu hin barbaannu. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu ulfinaan biyya keenya irratti ati nuuf ka'i. Ulfinaan waldaa kiristiyaanaa irratti ati nuuf ka'i. Moo'ichaan ijoollee kee bobbaasi. Yaada kee, akeeka kee bara kana yaa Waaqayyo ijoollee kee har'a dungoo qabatanii fuula kee dura dhaabbatan kana moo'ichaan ifaan mana isaaniitti ol gali. Moo'ichaan biyya isaaniitti ol gali. Moo'ichaan yaa Waaqayyo mandalaa isaaniitti ol gali. Dhala isaanii sanyii isaaniitti ol gali. Sanyiin kee kana booddee sanyii eebbaa haa ta'u. Lafa haa dhaalu. Jireenya haa dhaalu. Iddoo haa qabatu. Lafa haa qabatu. Moo'icha haa argatu. Jennee walii galleerra. Haaromsi kamuu gatii waan gaafatuuf ummati keenya gatii olaanaa san baasuu isaa jabeessetti fufuu qaba. Nagaan qe'ee Oromootti kan deebi'us yeroo isaa fagoo miti. Moo'ichis dhiyaateera. About